Kanaafuu jecha isii fudhannee keessaan gabbuunee waan dandeenyu hin xumurra. Ammallee namni alaa nama dhufe tokko kamiidhuu danda'u isinii miti miidhamtuun ammallee ommoo ifnaan. Maaliif mucayyoon rakkoo qabduun obboleettiin teessan tabira jirtu isiidha. Kan nyaachisaaru isii ka obaasaaru isiidha. Namni alarraa si dhufu amala adda addaa qaba. Ilmaan ofii faanaa dandeettee hin danda'a jettee ka bira jirtu isiidha. Namni alarraa namatti onni badii ofii fudhachuu dide anatu tokkoffaa ba'ee viidiyoo irra hojjetee duutullee jiraatullee sababa isaati. Dr. Hawi haa ta'u waa'ee madii saamee kenna. Ila waliinu galcha kana ishii jaalanne waliinu galcha mucattii ta'uu ka dhoggee baase isa jedhani birrillee ka karaa harkaa fuudhe isa jedhan kenna bakka tanatti Aliima takka waan ibiti arge dhageeffadha birrii gaafatte no Aliima koo kennaadhaaf deebii kenna no waan ati gubachuuf tokko hin jiru muyitii qabadhu kennaadhaaf hin deebisa kennaa dhageeffadhu bultii 26 hojjattee gara birooti birrii harkaa fudhatan mucayyoo tana dhageeffadhu bilxinnata ilma namaa kan dhageeffadhu okay micoo mana kee jirtu tuni kennaan ni lolti ni iyyiti ni bootti amma qaayita malee kennaa namni badduusea hangi isin darbatte kana jechuudha ani immoo hanga xuriititti isin lakkaawu maal naan jedhi koottuti kan an barbaadu maalinni wallahi isin qulqullaa'uudha yaa joolle qulqulluu kana dhabdanii waan barbaadu keessa dhageeffadhu kamucaa gonnitti dhiisi Halima kamucaa gonnitti dhiisi immaatiyya wallaalumma sitti jira kootu dhaabadhu wallaalumma sitti jira ila mucattiin tuni awwal marraadha ila kootaan dhugaa jirtu sinima waan nurra wallolaaru jechuudha biyya isinitti ma awwal marraa biyya Dubaay dhufte biyya Dubaay kana yeroo dhuftu naumatu fide kaafide immoo biiroo marraan fide biiroo irraa yeroo fidutti mana tokko seentee jennaani mana sanii immoo naan taane jettee naqaaqaa turte qoy wama fedhellee ta'uu ati awwal marraa waan taateef obsii dalagi biyaansi ji'uma jaallee ture achi boota kaansileeshinii sii gaafadhaa jedheen jennaan guyyaa kaan immoo osoo naan hin mari'anne baatee baddee na dawwalattee nan biiroo dawwalee dhaqanii fuudhan bakka isiin badde sanii dhaqanii fuudhaniiti bakka mana biraa galchan ammallee mana biraa kanallee buliishanii halaaliiti yoommoo isiin gaarii taate irraa dalasiisaa ittee fuute haadhattiin jechuudha ila argitanii haadhattiin fudhattu tun isiin immoo jecha namaa dhageetti mucaa kana waliin haasofti deebitee immoo mucattii mana keessa hojjettu walii galuu dhabde ilame mana lammaffaa seentee jechuudha ijoollee walii hojjettutu illee walii cakkan yeroo gargari jechuudha walii galuu dhabde achillee hin baate hanga baatetti illee mana haadhattii seente ufajjeesa viidiyoo waraabee sababa kan kee du'e jedhee ufajjeesa naan jetti mucattiin to'achii jechuudha kana gosoota godhataa bultee bara ile boositti ma ufajjeesa an viidiyoo sababa kan kee du'e jedhe ammaal godhe biiroorraan dhufte kalaas inde maaf akkas naan jetti kana keessa waatu jira Halima waatu jira nafichisiisa kana keessa ammallee sadaffaallee rakkoon qabu mana hojii hin seenta biiroorraan dhufteetta karaa seeraatiin dhufteetta cadhisii taa'ii jedheen jenna ani barbaadu kaansileeshinii keena kenni nama 20 oltu hojii nagalcha paaspoortii keena kenni jetti mucattiin tu eentu kana godhaara amaantu kana godhaara jettee haadhattiin biiroo sagalee narra qabde kun sagalee waasaappiin sheersii godhan akkootu obboleessa isiititu taa'u ka'u dhoggee mucattii hojjechuu didaatti naan jetti wayii fi ragaa qaba nafichisiisa isii akkas taateef isin akkas naan jettee jennaan bakka ishaanillee hin gorsaa jedheeni odoo keessaan kenna dubbisa kenna maamaatii dhimma kana dhimma obboleeyyaniiti dhimma maatiiti odoo keessa seennee keessaa waliin dubbannee keessaa yoo amaanillee rakkoo qabaate rakkoo isaatti himne yoo isinis rakkoo qabaata yoo itti himne ta'a ummuufna maal rakkoo keessaa kana yoo dandeettanii furtannu waa isinirra dhufneerra jarana rakkoo kenna yoo rabbi fure malee namnillee waan furee danda'u natti hin fakkaatu rakkoon qabu rakkoo walii hubachuu dhabuu qofa kennaa dhageeffatu keessa nu dachaasa xayyib ishii wal hubachuu qabu dhaba kennaa Halima miidhamtuudha dhugaadha sirriitti beeka mee dhageeffadhu maamaatii akka miidhamtuu taate hedduu si beeka akka yoo si waliin illee naannoo tokkos ta'uu baannee haguma miidiyaa irratti arge akka hedduu miidhamtuu taate wallahi si beeka hedduu garaana nyaata rabbi si haa laaffisu nullee dhagaye waa'ee obboleeyyanillee miidiyaa irra hin baafnu Maka yaani du'aa haadha teessanii godhaa dhiisaa kalaas waa hundaayyuu keessaan dubbannee amaanillee yoo badii qabaateetiin jedhe
itti dubbanne yoo inni badii ofii fudhachuu dide anatu tokkoffaa ba'ee viidiyoo irra hojjetee duutullee jiraatullee sababa isaati. Dr. Hawi haa ta'u waa'ee madii saamee yaa kenna. Ila waliinu galcha kana ishii jaalanne waliinu galcha mucattii ta'uu ka dhoggee baase isa jedhani birrillee ka karaa harkaa fuudhe isa jedhan kenna bakka tanatti Halima takka waan ibsati arge dhageeffadha birrii gaafatte no Halima koo kennaadhaaf deebii kenna no wanna tu gubatuuf tokko hin jiru muyitii qabadhu kennaadhaaf hin deebisa kennaa dhageeffadhu bultii 26 hojjattee gara birooti birrii harkaa fudhatan micayyoo tana dhageeffadhu bilxinnata ilma namaa kan dhageeffadhu okay san in gaafattee dhufta Halima san adda baafannaa dhiisi san in gaafannaa rakkoo makiinaa harkaa qaba yoo barbaadde lubbuu micayyollee qabeessi bira fidaan dhageeffadhu laakiin jechuudha birrii 200 fi birrii 200 fi wayii micayyoo mana amma guyyaa 5 moo maal hojjatte kana kennanii fi deemi guyyaa jedhaniin kana birrii eessa keessaa qabdi harma jalaa qabdi anatu arge kaleessa wallahi amaan harkaan fuune maaliifin akkas jettee micayyoo sodaatteti dhageeffadhu sodaatteti harkaa fudhatanii sodaattee wallahi akkas jettee malee harama saree inni harkaan fuune birrii anatu kaleessa gizee as na bira seentu gizee anjuusii xalabu harma jalaa baastanat kennan lakki ani hin barbaadu anjaajoollee kiyya xalaba jeeni anatu harkaa deebise sunsani kennaadhaaf hin deebii kennaa jira akkuma hawwiin jette koota garri kun waan ol baasaniyyuu miti waa'ee waraqataati waa'ee obboleettii teessiti koottuu keessan fit fixuu dandeetta Salima ishii jedhi waan namni jedhe irra lufin kalaas gahe Halimaa fixuu dandeetta lakki hin fixu yoo jette immoo dhageeffadhu lakki hin fixu yoo jette immoo waa'ee amaana eegas irratti tarra waa'ee miceena mucaatii miti kalaas waa'ee mucattiiti us jedhi waa'ee dureetti ka haasaa dubbasanii waa'ee mucaa ani nan galchuu dhaabiti barbaadan hawwiin faa dubbatanii waa'ee micayyoo dubbatuu dandeetta akkuma gaafa kennaan bootteetiniin si fuudheen micayyoo tana wallahi obboleetti Halimaa tan duubarra xiqqoo dhufte naan jennaanin kaleessa dereevar birootu na dubbise ana sitti fida ijoollee na dubbiftellee ajmaan na dubbisanii jennaan birrii harkaa hin qabu isiin naan jennaani inni nan dubbifne ani birrii dhibbaan dereevara dubbisee fi na bira dhufte ani biiroo gateeyyuu biiroo buusayyuu biiroo baasayyuu isiin rifeensuuf cirquu jammarraan mana kiyyatti arge dubbachuun barbaadu waa hunda dubbii barbaadda ka'amaan cufiiti dhageeffadhu Haliima narraan tarkaanfatu barbaadde mirga qabda ka'amaan cufii ta micayyoo naafiti ka micayyoo ati maal barbaada micayyoo wallahi akka isheen hin maraanne qofittii barbaada eda wanni isiin godhataa bulte ijeetii yaaniin argean ani kan ati waan fayyaa qabduufin seegaa ture tanaan dura ilmoo fayyaa hin qabne ilmoo immoo akka nama maraatee godhattu dhageeffadhu biiroon Dubaay anis dallaala yookaan atillee dallaala wayin kennallee wala jinni jaan kalleen dallaala biyya kanatti namni muka nama nyaachifne hin jiru haqiiqa rabbi dubbanna micayyoon halkan kana garmaama bulti ol kaate namni akka madoo fayyaa qabu huccuu ofirraa darbee kaa halkan laal miskiinummaa ofii hin bootti malee jechuudha wallahi rifeensa kana qabdee raawwatta kushiinaa keessatti bootti gadi jettee odoo isaanii dhiitu imimmaan isaanii dhisii wajjin dhiqaa jira kan barbaadu maali naxannata keessan hin dubbannu yoo jette immoo kootu keessan hin dubbannu yoo jette dubbiin amaan dubbii amaan cufi duubatti dhageeffadhu dubbii amaan duubatti cufi ana maan nan galchu dubbii amaan cufi dubbii micayyoo kootu keessatti isiin obboleetti diyamin jechuudha namaan baay'ee qaba fiti ka kootu keessan ati wallaaltu kennaan wallaalte maa wal bira warra laaltan aflan bakka sanna imufnaan dhugaa waaqayyo ila amma dubbii kana keessuman nu deebisa imufnaan ammucatti jechuudha akkuma kan goone indoom kenna indoom callisee jiraayyuu obsee jiraayyuu wala simmeetii wala wallolu wala maalii keessanii miti atis kan jirtu mana hojii alii malleen kan jirtu mana hojii anammoo rabbina dararee yoo waa booyanii waa mataan dhukkubee jedhe fuudhan yoo na bira dawwalan ija halii mallaaluun fide yeroo fidu obboleetti dhaati jennaani kennaa fakkaatti naan jedha Kadir an ka barbaadu miti takkitti naa godhi waa takka bichaa dubbadha no an kenna irra waan barbaaduun qaba asitti kenna anillee waa irraa barbaadu qaba ka obboleessaa dhiisati koota kamcayyoo fixa dandeettani kamcayyoo fixu koota gara seeratti yoo taate an keera shirakoon qabu anarraa waan barbaadu kennallee jabeessan dhageeffadha wala amaanii wala Haliima yoo ka galata namaa beektan taate yoo zajaa namaa ka beektan taate gaafa nama meeqa dhaqee ijoollee kana naa fuudha jedhanii karaa isin fuudhan dhabee tureen garuu intaltitu nama 60 Dubaay jiru keessa kaatee ilmoo qabdi namni nama alarraa nama dhufa haga nama cannaquun beekani taaziyaa biraa irraan galtee intaltituun dhuftee
mana ofii keessa isin fuute kabajaadhaan mashaakilli meeqa osoo jiru isin kabajitee akkasitti ammootu waan barbaachisaa guutuu gooteeti amantummaadhaan ofirraa isin geggeessitee kun haga adhaatitti illee obboleettii teessan tarakkatte karaarraa kaa'e. Mucattiin tuni galata isin biraa qabdi haadha ilmaaniiti. Bakka haadha teessan tadhabdeeyyuu odoo dandeettanii ummu ifnaani tana odoo qabattanii nama itti obsitanittis nama ammootu itti dhiyaatanilleedhaan. Kanaafiyyuu waan isiniin jette irra yoo tarkaanfattan taate wallahi haga isin milkoofta Allahu aalam. Kanaafuu jecha isii fudhannee keessaan gabbuunee waan dandeenyu hin xumurra. Ammallee namni alaa nama dhufe tokko kamiidhuu danda'u isinii miti miidhamtuun ammallee ummoo ifnaan. Maaliif mucayyoon rakkoo qabduun obboleettiin teessan tabira jirtu isiidha. Ka nyaachisaaru isii ka obaasaaru isiidha. Namni alarraa si dhufu amala adda addaa qaba ilmaan ofii faanaa dandeettee hin danda'a jettee ka bira jirtu isiidha. Namni alarraa namatti oseeneetiin jedha hagam nama miidhu namni sanuu rakkoo akka amma isii himtuu kana qabu ka alarraatti seeneetiin jedha miidhu ka danda'u isiidha. Isinii miti miidhamtoonni ummo ifnaaniti galatoom ulfaadhu. Rabbi sadarkaa kee ol si'aa fuudhu. Ilmaan tante irra umurii si haa dheeressu. Keessaan nuukoota keessaan xumurra amma achi taliima afaan takka hin dubbatin. Kennaati ati ulfaadhu akka nu keessite Halima hingaya ilala hingaya kana singa Kuma dubbanna dubbanna. jalan tarkaanfatina ummu ifnaani ne wani jalan tarkaanfatina Halima lakki yoo waa'ee yoo dubbatu wadde dubbitu bada. Dhageeffadhu andurallee si wajjin haasa'uu jedheen ture. Kennaa wajjin haasaa jedhee micayyoon kaleessa dhageeffadhu. Micayyoon sirratti qo'aa turte silkii. Kenna irratti hin da'u. Kaan isaa waliin galle. Halima wal jedhanitti moo akkamati? Micayyoon Halima mee cadhisi. Himbuutti yeroo tokko asitti kolfiti. Yeroo tokko asitti bootti maal godhu adda? Himmuufnaan. Dhimma kaansileeshin dhimma maalii jedhee maaf na barreessa. Dhageeffadhu isima barreessaa ture. Halima eessa teettee barreessaa turte beekta sagaleen ijoollee waan jeequuf mana keessaa tebeljiin waan jiruuf kushiinaa cufattee haasaa turte micayyoon. Daa'imti Halima rabbii jedhiin gaadhiis. Rabbiin kun kan beeku an barreeffama amaaniitiif barreeffama dureetti adda baasee beeka. Kanaafuyyuu waan gootu. Haasa'uu dideef sababa isaati. Kana keessa waan ani itti barreesse kan. Halima. Irraa fuudhee silkii sitiin na barreessa. La Halima. Isimatu dubbisaa ture. Yaa Halima kootuti waan gootu.